Biyya seena qabeettii kan taate Itoophiyaan seenaa kaleessaa har'a waliin wal simsiisuun boriif galaa akka ta'utti hojiiwwan gurguddoo dhalootan irraa baratu hedduu hojjechaa jirti. Mootummaan jijjiiramaa seenaa darban ammayyummaa waliin wal simsiisuun kaleessa osoo hin dagatiin hojjechaa jiraachuusaaf masaraan mootummaa haaromfamee agarsiisaaf banaa ta'e mul'istuu tokkodha. Masaraa mootummaa guddichaa waggantootnii fi ogeessotni miidiyaalee biyya keessaa daawwataniiru. Masaraa mootummaaf haaromsi taasifame yericha waliin kan wal madaalu kaleessaaf har'a walitti kan hidhu boriif abdii kan namatti toludha. Dhalootinis biyya seenaa qabu qabaachuusaa sirriitti hubachuu akka danda'u kan isa taasisudha jedhan waggantootni miidiyaalee adda addaa irraa dhufanii fi ogeessonni kunneen. በትክክል ለህዝብ ክፍት ሆኖ አገር እንዲታይበት የተደረገው sirnaan uummataaf banaa ta'uun biyya akka keessatti mul'attuuf yaadameetu kan hojjetame biyyi itti fufinsa waan qabduudha. Masaraan kun immoo kaleessa har'a irratti kan mul'atu kan taasisee fi boruuf ammoo abdiin kan namatti horuudha. Seenaa kaleessaa biyyi qabdu akkanaan qindeessuun bakka tokkotti dhaloonni akka ilaalu taasisuun ammoo dhaloonni biyya isaa akka jaalatuu fi itti boonu kan taasisuudha. ኢትዮጵያ እንግዲህ ታላቅ ሀገር ናት። የብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ኢትዮጵያን biyya seenaa qabduudha. Seenaa jaarraa hedduu qabduudhas. Seenaa ishee kana bifa kanaan bakka tokkotti akkanaan qindeessuun dhalootni akka irraa baratu taasisuun dhugumatti hojii guddaadha. Hedduu namatti tola. ትልቅ ሂስትሪ የነበራቸው seenaa guddaa kan qaban hambaalee hedduu kabaja biyyaa agarsiisan akkanatti bakka tokkotti walitti qabuun agarsiisaaf qopheessuun dhaloonni seenaa biyya isaaniitti akka boonan taasisuu keessatti shoora olaanaa qabaata. Akka kootti kun hojii guddaadha. Hojii guddaatu hojjetame. በዓለም ምን አይነት ትርክቶች እንደተሰሩብን ሁላችንም የምናውቀው ነው። አዱኛ ራት ሴንፈምኒ አከሚን ረት ሆጀተማ ከቱሬ ሁንዲ ኬኛ ንቤግና ሴንፈማ kana jijjiiruuf dhaloonni har'a abbootiin keenya darban seenaa akkamii hojjetanii darban jechuun miira gaabbitiin ka'uun seenaa caaluu biyya isaaniitiif akka hojjetaniif hojiin isaan kakaasu hojii guddaadha. Turistoonni biyya alaa immoo guddina Itoophiyaa akka hubataniif carraa guddaa kan uumudha. Masaraan mootummaa haaromfame kun lammiileen Itoophiyaa biyya isaaniitti akka boonan kan taasisuu fi bakka ga'umsa turistootaa akkasumas magaalaa Finfinnee bakkeewwan hawwata turizimiif oolan ta'eera jedhan. Haaromsa masaraa mootummaa keessatti kanneen ashaaraa isaanii kaaniif kabajni akka malus dubbataniiru. ነገሮች ቅርጻቸውን ሳይለውጡ ይዘታቸውን ሳይለውጡ ግን wantoonni as keessa jiran hundi boca isaanii osoo hin jijjiirin yericha bifa madaaluun akkasitti agarsiisaaf qindaa'uun isaa waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Harka kana hojjeteef dhugumatti galateeffannaa fi kabajatu malaaf. ትልቁ የቱሪስት መዳረሻችን ብዙ ጊዜ ከአዲስ አበባ ውጪ ነበረ። bakkeewwan turizimii keenya yeroo dheeraaf kutaalee biyya keessaa turan jechuunis kanneen akka Laalibalaa, Soofumar, Aksuum fa'aa jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti turtii turistoonni qabaatan baay'ee yeroo muraasa amma garuu kun carraa isaan as turan seenaa Itoophiyaa bal'inaan hubachuuf qaban daraan waan dabaleef magaalaa Finfinneefis bakka hawwata turizimii dabalataa ta'ee jira. ይሄንን ለፍቶ ሰርቶ ለትውልድ ለማስተላለፍ warreen dadhabanii hojii kana hojjechuun dhalootaaf dabarsaniif dhugumatti kabaja guddaatu malaaf hojii boonsaa nama gammachiisu waan ta'eef jechuudha.